Kottaa tokkummaadhaan ayyaana waaqayyoo irraa haa qooddannu. Ilaa obboloonni walii wajjin jiraachuun attam gaariidha. Attamis namatti tola. Macaafa faarfannaa 133 lakkoofsa 1. Dhugaadha. Jaalalli obbolummaa inni dhugaan tokkummaa keessaa mul'ata. Waaqayyoos eebba isaa achitti abboomeera. Maatii Fokaskitoo furdisaa hundaaf nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waan guddaaf ajaa'ibsiisaa tokko isiniif qophaa'ee jira. Innis sagantaa guddaa walitti qabama maatii Fokaskitoo furdisaa hundaati. Jechuunis guyyaa poost giraajuweet GIT Fokaskitoo hundi itti wal arguudha. Kunis caamsa 16/2018 sagantaa guddaa mata duree gaammiyachaati. Jechuunis waliin tokkummaa jedhuun qophaa'ee jira. Egaa guyyaa kanas waaqeffannaa humna guddaa qabu. Galatoonni irraa madduu fi sagalee jireenyaatu jira. Guyyaa sanatti hafuurri waaqayyoo waan haaraa hin hojjeta. Akkasumas mariin sagantaa duraa irratti eegalee tures kan itti fufu ni ta'a. Kottaa tokkummaadhaan ayyaana waaqayyoo irraa haa qooddannu. Gamaa gamanaa walitti dhufnee jaalala obbolummaa akka dhamdhamannu isin affeerra. egaa guyyaan kun guyyaa gammachuu, guyyaa itti wal arginee wal jajjabeessuun, guyyaa itti jaalalli baay'eetudhas. Bakki waldaa burqaarii Hoboot naannaa hospitaala Phaawulos fuulduratti argamu odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa irra jiru fayyadama. Raanafiina biyyoota keessan hundumaa irratti affeeruudhaan kottaa nutis isin eegaa jirra. Kottaa waliin ayyaana waaqayyoo isa dhuma hin qabne irraa haa soorrannuun affeerraa keenya isa guddaadhaaf isa hangafaati. Ayyaanni waaqayyoo lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu.